Lakki ijoollee afaan Oromootuun taane ani qaalitti oldaa maatifad deemeen tajaajila. Dhaggeeffadhu. Achi deemeen tajaajilee gala. Dandeenye mana taa'uu hin danda'u. Mana koo keessatti waaqayyoon kadhadha. Dhaggeeffadhu. Ani Yesuusin yeroo arrabsamu ni ilaalu. Abbaan kee roorsa arrabsala akkamitti ilaaltaan hin ilaalu. Kanaaf jedheenanii keessaa ba'ee dhiiseen jira. Dheessa galeessaa guutummaan na bira jira. Dhaggeeffadhu. Kana hundumaa ammas kafalee jira inni garuu sodaatee turanii kana hundumaa qabee maal jedhaa wallaahi suma wallaahi jechuudha lafti dheeku deebi'ee naaf hin bari'in dubartoota goyyoomsi wallaahi suma billaahi sitani ba rabbiin yoo olaanaarra jiraate yoo an kijiba kana godhee jiraadhe kijiba kana kijibee jiraadhe lafti bari'in tokko nafitachi taakoi Mira keessa baay'iti waan wayinaa godhe okeeti amoo kiyya waa wayinaa mira keessa jirtaabe okay mira keessa meeffattu sagalee koo kana waraabbatan beeka tokko dhaggeeffatu billahi isanni kijiban dhaqatee ulamaa'ee kanarratti narra kaa'e rabbiin isaa kijibsiisu rabbiin naa agarsiisu dhugaa koo hin ba'ini nafu hin ba'aa naa agarsiisu rabbiin immoo dhugaa kafaree jira viidiyoo sana bira jira dhaggeeffadhu viidiyoo tajaajiltoonni natti yaa'anii adaraa waajin viidiyoo kana adaraa hin gadhiisin amoo nama kana irratti rakkootu mamanaa jennaan maqaa namaa kaasuun barbaadu jechuudha. Namoota 5 ol todaraa viidiyoo kana hin gadhiisin isaaf gaarii miti naan jennaan watawwatamee watwaatee makareeru sana jechuudha. Bakka dhiisee irraa kaasee dhaabeera waa'ee masaa jedhee dhiise. Sittanima. Ani dhaqiitii dubartoota goyyoomsi dhaqiitii dubartoota tinii godhi wallahi suma wallahi lafti dheekuun naaf hin bariin deeme barii ganamaa nan agarsiisin. Sittanima. Amo, assalamu alaikum. Dhaggeeffadhu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka hin jirretti garuu nama kana dubbachiisuu qaban ani ragaadhaa inaasoo inni garuu ragaa dhiyeeffadhatu jedhani habadan ragaa dhiyeeffatu. Jirta amo kam nagaa keetii? Jira galata rabbii. Maal moo ajendaan? Keessatti wallaahi suma isin argitan soban jaalladhu. Dhugaan koo yoggaa dhokatu hin jaalladhu. An dhugaadhaaf immoo morma kollaadha. Har'allee boorillee ani hin sobu. Dhugaadhaaf ammoo morma laachuu jaalladhu. Wallaahi rabbiin itti amane kun dhugaadha galgala kana lafa kana deebisee nagaadhaan bareessisi. Yoo dhaqii dubartoota goyyoomsitti nama kana jedhee jiraatu. Wallaahi siinan jedhu. Amo. Waayee ta'uu. Nagaa keetii miti akkam fayyuma hundumti keessan jirtu nagaa keessani. Alhamdulillah. Miidiyaan yookaan sooshaal miidiyaan kun amma dubbii cimaa ta'ee jira. Bakka namni itti salphatus bakka namni itti kabajamus ta'ee jira. Akkuma arginee jirru kun namoota nuti fuulduratti ilaallu namoota meeqaaf meeqa waan biraarraan gahee jira. Isa kanaaf ati inni yeroo gaafatametti sirriidha. Rikoordii ofirraan qabu, ragaan qabu, marrajaan qabu jedhee ture. An viidiyoo waraabameen arge akka carraa ta'ee biisiin ture dhaggeeffanne. Immoo rikoordii viidiyoo mana isaa keessa akkatti ciisee ani kunoo bakka kana ciisee inni mana isaa keessa akkasitti ciisee nattaasoo la. Namni miti. Tofik. Assalamu alaikum. Dhaggeeffadhu gaa wayin xumura. Kees koo qoy daqiiqaa ta'u dhaggeeffadhu. Tofik wallaahi kunoo la guyyaa naannoo sa'aatii 7 akka baabee akka Dubaayitti jechuudha. Sa'aatii 1 akka baabee akka Itoophiyaa sa'aatii 6tti akkasitti viidiyoo teenyaa somnula. Wallahi siinan jedha akkasitti hirkifadhee taa'een viidiyoo dhuu qolinaas ofaasaa sireesaa aalgaasaarra mana ciisa lafti dhiyeekuun naaf hin bariin sittanima. Hiriyaa miti namni tokko simbirri naannoo isaan jirtu mana isaa keessa qofaa gadee ciisa yeroo sana suma wallaahi siinan. Abshir kanaafuu an akka kootti dhaamsa obboleessaa wanti sii dhaamu isaa wajjin illee dubbatameera. Yaa waan viidiyoo waraabameen argee dhiifama naa godhi tarii waamamtee atis biizii ta'uu dandeessaa. Bakka sanaa si dhabuutti xiqqoo qirna jedheera. Tuutis jiraattee waan jiru dubbattee bareedaa ture. Haa ta'u malee ammasii dubbiin kun akkasittiin babal'achuurra atis waa sirreessuu yaadda yoo ta'e akka nama tokkootti jechuudha. Wanni dabe tokko asirratu jettee yaadda yoo ta'e mistirri kun namoota kennamuufi qabu qaba. Akka kootti jechuudha. Ati nama dubbisuu qabdu, mistira kana nama wajjin haasa'uu qabdu ni jiraata.
namni waan kana sirreessuu danda'u jechuu kooti. Miidiyaan ati har'a yoo viidiyoo wayii waraabdee yoo waa kuttee gadhiisettumaan fooloo argachuu ittiin beekamtii argachuudhumaaf rakkata. Footoo kee maxxansee sagalee kee maxxansee beekamtii ittiin argachuu fi achi fiigee as fiiga malee namni wanni kun asirratu amooraa fi addisuu gidduu wanti jiru asirratu yookaan immoo dhimma islaamaa irratti wanni deemaa jiru kun asirratuudhaaf namni dubbatu nama lama sadiin caalu. Hundumtuu dhimma mataa isaatiitiif achi fiigee as fiiga. Isa kanaaf kan islaamaa nu yaaddeessu. Atis ta'ee addisuun iccitii wayii islaamummaa keessa dhuftanii fuutanii bahuu dhuftan jennee waa'ee yaaddoof nu hin qabnu. Maashaallah hin dhuftee sii gammannee baga nagaan dhuftee siin jennee si simannaa. Atis kan itti dhufteef mataa keetiif akka ta'e amanteeti. Islaamummaa keessa immoo eenyuyyuu iccitii wayii dhufee fuudhee bahuudhaaf yoo dhufes argiteetta amma danda'ame ilaalteetta. Duraanis agartee deemte waan ta'eef wanni dhoksaa tokko yookaan iccitiin dhoksaa qobaatti musliimoonni hojjetan tokko hin jiru. Dirree jira jechuudha. Bakkee jira waan nama yaaddeessu tokko hin jiru jechuudha. Isa kanaaf ati akka keetti wanni kun asirratu jettee yaadda yoo ta'e infoormeeshinoota sirka jiran sana keessoodhaan namoota dubbisuu qabdu dubbistee namoota sanaa wajjin dubbiin kun akka asirratu gochuu ni dandeessa. Harka kee jira ati marrajaa qabda ragaa gahaa qabda waan ta'eef jechuudha. Namni dubbatu kun immoo ragaa hin qabu faallaan kee jechuudha. Isa kanaaf ati kana dhibi garuu fakkeenyaaf akkuma abdii yaamanitti fakkeenyaaf abdii yaamasanitti aamus yaamanii ol laqanii isaan lachuutu fakkeenyaaf gaafachuu qaban turan isaan mataan isaaniitu dubbii guddaa qaban wal bira fidanii gaafachuu qaban. Ammoo fakkeenyaaf amoon isaa dhiisu wanni rabbiin si milkeessu si haa kabaju naa obsi. Rabbitti amantee jirtuuf amoo eenyuudhaaf? Ofii kiyyaaf nama namaan miti. Ofii keetiif amante maasha Allah rabbiin sirra haa jaallatu. Ofii keetiif amantee jirta. Nafsiin hundiyyuu ofuma seetiif rabbitti amante malee abbaan fedhee namaaf hin amanu. Kanaaf kan miidhame qaba ragaa qaba waan ta'eef jechuudha. Warri fedhe garee fedhe haa ta'u namni gartee dhugaa kan kee kana dhaamsus ati dhugaa osoo qabdu dhiisuun kan kee ati kun nama obsaa ta'uu kee agarsiisa malee dubbii kana kee abbaa fedhe biratti illee xiqqeenya kee mul'isu. Sigalee hamilee kee mul'isa. Kanaaf ani warri amma as jala jirtan kunis yoo rabbitti amantanii jiraatan taatan wallaahi la'aziim yoo dhugumaan ka rabbiin islaamummaa isinii kenninaan itti amantanii jiraatan dubbii kana fuutanii walii gadi mitiina. Amma bakka maal jamaa keenya waan khayrii kooyyuu dubbannee hin finnu. Waa'ee keenya yoo dubbannee hin finnu. Waa'een kun waa'ee amootii fi waa'ee addisuu ilaallata. Warri anaa fi ana fakkaatan caccabsitutti waan akkasiitti ol caccabsinee har'a maaliif jala fiinna kun rabbiin biratti jaalatamaa miti zabanul akhir zabanu dhumaa akka waan geenyee jirru qalqii rabbii waa'ee ofii dhiisee waan biraa jala fiigaa kanaaf amoo ati awwaanan siidhaamu dubbii kana rabbii jecha laal rabbii jecha abbaan fedhe waan fedhe haa asa'u rabbiif jecha islaamummaa ega rabbi sii kenne kabaja islaamummaa kun qabuuf jecha dubbii keetiif jecha dubbii kana abbaan fedhe waan fedhe sitta haa himu bakka dhiisuu kan kee ulfina keessi ta'an sin jedha yoo ndoo dhiifama naa godhe dubbii kun garuu gara itti adeemu yoo dhiiste asumatti dhaama yoo dhiisuu baatte immoo ammas ganaa babal'atee immoo rakkoo biraas sitti fiduu danda'a sin jedha yoo ndoo dhiifama sin jedha inshallah. Okay, galatomi Kamal galatomi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amo. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Al tokko dhugaa dubbachuu fi wanti xiqqoo qarni godhu yoo jiraate
bakka hin jirretti isa dubbachisuun qaban turanii ani karaarran ture jedhee haala Otume qaliko yeroo tokkoon qofa na dhageeffadhu dhiifama naaf godhiiti narran ilaallatini wanni wayiji kan jiru ammoo kiyya dhiifama dhugaadha namni tokko yeroo wal se'u tarii yoo yakka garagaraa warratti dalagu wanni kamuu abbaa irratti tolteeni dhugaadha wanni jiru ammoo